Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee shamaa hordoftoota xiyyaa warroonni aappii biineem jettu nu garsiise akkaataa barreeffama siisan jechuudha. Aappiin isii tana warroonni haala kanaan akkatti barreessan kana jechuudha. Haala kana nu garsiisan bifa qulqullinaatiin isin argisiisa. Kottaatiin afaan tura haala baay'ee bareedduun jechuudha. Gara lamaan isin argisiisa. Amma sadhuma kottaatiin afaan tura. Baay'ee namni hedduun barsiisee jira. Namni hedduun ammoo warra deebitanii nu garsiisettanii jirtu. Garuu akkatti isin argisiisa. Kottaatiin afaan tura. Okay, tarii warroonni gara tokkittiin na hordoftan akka tasaa immoo daqiiqaa yoo irraa isin jalaa murame guutuu isaa immoo yuutuubii jalatti hin gallakkisaa achi jala argattu. As bakka tokko profaayilii kiyyaa kana jala gadi buutanii bakka kana cuqaastanii achiin galseentanii yootanii argattu jechuudha. Maaliif jennaan tokkittiin daqiiqaa 3 qofa waan ta'eef irraa murama. Okay, aappii pileestoorii keessaa buufattan jechuudha. Aappiin isii tana gadi buufattan oppiin jettanii biineem jettu kana gadi buufattanii. Obboleeyyan kiyya aappiin isii tana eega gadi buufattanii kilik jettanii yeroo takka keessa seentanii eegasii bakka mallattoo pilaasii yookaan eda'uu kanarra kilik gootu as keessatti maqaa keessan barreeffattanii dura odoon barreessin jechuudha saayisa isaa filachuu qabdan kan irratti dabarsuu bakka saayisa jechuu kana yeroo takka kilik gootanii as keessaanii filattan jechuudha. Yuutuubii irratti immoo tokko irratti immoo feesbuuk irratti filannoo isiniif kenna. An amma yuutuubii irratti hin gallakkisuu barbaada waan ta'eef kan yuutuubii filadhaa jechuudha. Yuutuubiin 7 duwwaa jechuudha saayisni isaadha. Irratti kilik gootanii eegasii bakka neem jedhu kanatti maqama keessan galfattan jechuudha. Fakkeenyaaf amma abdii haala kanatti abdii jedha eegasii isinis maqaa keessan galfattan jechuudha. Eegasii kireet bakka itti tana kilik gootanii jechuudha. Amma haala kanatti eega barreeffattanii bakka duwwaa kana isinii fidee tekstii bakka jedhu jala kana gadi buutanii tekstiin jirti akka isaan tekstii gootanii yaanii qubaan gad dhooftanii eegasii teeppii isaa kanatti ni barreessitanii jechuudha waan barbaadan san jechuudha. Anaa maal jedhee barreessa ijoollee Oromoo isin ammoo wanta asirratti beekuu qabdan alaattuu ol callistanii dheeressitanii barreessinaa gaggabaabsitanii yoo barreessitan haala kanaan isinii bareechisan bifa bareedhaan akkana yoo barreeffattan isin alaattuu yoo walitti dhaansitanii wajjaan odoo hin muriin barreessitan hin jarjaraa wajjaan isin hin baasu kanaaf gabaabsaa uftan jechuudha hamma barbaadan eega haala kanatti barreeffattanii fakkeenya tokko irraa isiniif hunda son taanaan gaggabaaseetuma isinii deemaa jechuudha. Egaa haala kana jettu qubee tana guddisuudhaaf jechuudha. Bakka 100 jedhu kana jalatti gadi buutu isiisan qubaa yeroo takka akkas guddiftan jechuudha. Egaa kana guddifattanii akka barbaadan isintu beekaa gadi buutanii qubee tana bareechisuudhaaf bakka guddoo fi xiqqoon jirtu kana jechuudha. Bakka tootana tuqaastu jechuudha. As keessaa qubee keessan kana keessaa filattanii isinii akka bareechisuu fi kana filadheera jechuudha. Haala kanatti eega filattanii raayitiin jirti kun bakka kanatti gara kamiinuu raayit gootanii jechuudha. Ammallee deebistanii maal gochuu qabdanii tekstii bakkuma kanatti hamma barbaadan tekstii godhaa deemtan isin jalatti barreessuuf ijoollee Oromoo amma jirtu haa jedhamu yaani jirtu akkam jedheera kalammee foollee alma kana fiddanii irratti qabdanii akkanatti sirreeffachuu deemtan yoo kun ammoo kanatti isiniif gadi guute raayit gootan jechuudha. Akkanatti eega kun asiin akkanatti yoo isin gadi goote bakka mallattoo pilaasii kana dhuftaniituma asiin eda'uu gootan jechuudha. Yoo kun gaguuti bakkuma duwwaa akka kana isinii fida jechuudha. Jaallistanii ammallee asumatti teksteettanii taansitanii itti barreessitanii jechuudha. Amma duratti ijoollee Oromoo akkam jedheemi fakkeenyaaf bakka jiraattan haala kana jechuudha. Eega jedhee amma haala kanatti okay godhee hin filattu jechuudha isin bakka tokko keessan. Yoo isin jalaa kuni gadi guuteef jedhee hamma barbaadan isin raayit gootu kun akkanatti jechuudha. Haala kana yoo isin gadi guute itti dabaltanii ammallee asima pilaasii kana gootu ammallee pilaasii hamma barbaadan itti barreessaa deemtanii eega itti barreessanii xumurtanii booddee maal gochuu qabdanii isteekara isaanii fidattan jechuudha. Isteekara jechuun bakka kana deemtanii kilik goote yeroo takka isteekara isaa sana fiduuf jechuudha. Isteekara kana bakka barbaadanii fidachuu dandeessu. Galarii keessallee seentanii suuraa fiduu dandeessu. Kanneen keessallee kan barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Isin kanneen keessa deemtanii anamma talmaa filadhu. Anuma qararraa qabu filadhaa jedha. Siyaa kanatti isinii fidaa yoo barbaadan bakka tootanaan hin xiqqeessuu dandeessu akka kanattiin yoo barbaadan isin matanaa yoo jechuudha. Akka mul'annillee asiin dabarsuu dho'isuu ni dandeessu yoo barbaadan ammoo asirratti dhiisuu dandeessanii anamman dho'isa jechuudha. Akka mul'anne kanumatti hin dabarsee dhiisaa jechuudha. Eegas raayitiitti godha. Raayitii bakka toona raayit gootu. Egaa haala kanatti barreeffattanii booddee maal gootanii yoo barbaadan muuziqaa irratti loodhaaf yoo barbaadan bakka mallattoo muuziqaa jettu kana kilik gootan jechuudha. Yeroo takka beeksisa qaba. Eegasii yoo muuziqaa
galarii keessaa fiduu barbaadan bakka tootana cuqaastanii yoo ammoo rikoordii sagalima keessaniin akkanatti irratti waraabbachuu barbaadan immoo isii kana gadi qabdan irratti waraabbattanii jechuudha. Egaa si raayiteettanii dhiifama. Egaa si raayiteettanii eega kana marayyuu xumurtanii amma giraawundii isaa duuba isaa kana filachuu jijjiiruuf jechuudha. Baagiraawundii bakka jettu kana ni cuqaastanii jechuudha. As keessa kanneen keessanii filattu. Fakkeenyaaf bulee barbaadan haala kanattiin okeettaniini yoommoo deebitanii jechuun ka barbaadan jechuudha. Isintu beeka haala kanattiin ni filattanii jechuudha. Ka duuba isaa jijjiiru. Eegasiis yoo barbaadani anamma bulimaa filadhu fakkeenyaaf bulimaa filadhaa. Okay. Eega haala kanattiin filattanii bakka harka baafame kana argitanii haad bakka jettan jechuudha. Bakka harka baase kana filadhaa dhumarratti jechuudha. Kan itti isiniif kanneen keessaa jechuudha ka barreessuu inni filattu jechuudha. Ka barbaadan tokkochuma keessaa filadhu amma isa kana filadheen jira jechuudha. Okay irratti eega gootan cheekii gochuu fi gubbaa kanarratti ni argitanii bakka viidiyoo cuqaasanii jechuun akka dubbatu godhuuf bakka tootana jechuudha. Kilikoota yeroo takkaaf cheek godhachuudhaaf kun haala kanattiin isinii barreessaa jechuudha. Alaatola nama hojjaan muriira waan ta'eef yoo isin paartii 2 paartii 3 paartii 4 jedhee isinii oofaa jechuudha. Haala kanatti eegatu murtanii amma gadi buufachuudhaaf maal gootanii bakka mallattoo sheerii kana jechuudha. Isii tana yeroo takka cuqaaftan jechuudha. Haala kanatti xinnoo beeksisa qabaafni beeksisan kilaasettanii irraa deebitanii jechuudha. Asitti maqama dura guutan san abdii jedhee guutee isinillee waan dura guutan san itti galchitanii jechuudha. Isinii galee eega haala kanattiin gootanii makeettanii jechuudha. Haala kanatti amma gadi isinii seeffii ta'aa jira. Kun galarii keessatti isinii gadi kutaa jira jechuudha. Seeffii ta'ee gadi bu'a. Amma kalaa seeffii isinii ta'ee jira. Okay, obboleeyyan kiyyaa viidiyoo tana yoo jaallattan sheer godhaa. YouTube kiyya immoo subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Galatooma.